Gorsa jaalalaa. Jaalalli miidhaa tokkoon hin madaalamu. Nama tokko yoo si miidhe jaalalli ofii isaa hin miidhu. Gocha nama saniitiin akkuma miidhaan jiru jaalalli dhugaas jira. Jaalala irraa fagaachuun furmaata hin ta'u. Namoonni tokko jaalalaan yeroo miidhamu argaa jaalalaa jechuun jaalala irraa fagaatee kophummaa jiraachuu filata. Kuni beeki furmaata miti. Miidhaa namni jaalalaan si miidhe san caalaa ati jaalala jibbuun jaalala irraa fagaachuutu hunda caalaa si miidha. Abdii kee karatti hambisa, jireenya kee si harkaa balleessa. Of beekuu, of kabajuu, of barbaaduutu furmaataadha. Nama si kabaju, si dhaggeeffatu, si waliin ta'u filachuun jaalalaaf karaa banuudha. Jaalalli dhugaadhaa onnee fayyisa, abdii deebisa, jireenya bareecha. Kanaaf miidhaa darbe irraa baradhu, garuu jaalala hin jibbin. Jaalalli hin dhumne hin dhumus. Namoonni dogongoran yoomiyyuu ni jira. Kanaaf nama dogongoraniif jettee jaalala jibbuun jireenya kee hin fokkisin. Akkam jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoota Burqaa Laayif Istooriidha. Egaa Burqaan Laayif Istoorii erga banamee waggaa isaa guutuudhaaf guyyoota lakkaawwataa jira. Waggoota darban kana keessatti hordoftoota 25,000 ol horadheen jira. Kanaaf baay'ee takka galatoomaa isinin jechuun barbaada. Burqaan Laayif Istooriin yoomiyyuu utubaa jaalalaati. Kan yaada nama itti himattan hin qabne itti himattanii sammuu keessan haara galfachiiftanidha. Ergaa jaalalaa babbareedaa kanaatis isiniif kan dhiyeessudha. Yoo isinitti tole laayik, sheer, fool gochuudhaan hiriyoota keessan biraan waliin ga'a. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Jalala yaa jalala yaa jalala yaa rokkeetti onnee seentuu halaala sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqxee seenta keessa.